pair of shoes. Akkam jirtu hordoftoota sagantaa keenya biroon deebinee dhufnee jirra. Sagantaa keenya har'aa keessatti miidhaa arboonni baabbillee namoota irraan gahaa jiran qabannee dhiyaanneerra. Amma xumura sagantichaatti waliin bu'aa isiniin jenna. Afrikaa keessatti adamuun seeraan alaa waan babal'achaa jiru fakkaata. Kanuma wal qabatee Itoophiyaa keessattis seera dhabdummaan erga babal'ate bubbuleera. Haaluma kanaan qabeenya Oromiyaa keessatti saamichi hedduu ta'uun isaanii beekama. Kanumaanis arboonni baabbillee balaa irra jiraachuun isaanii kan beekaman yoo ta'u, tibba darbe keessa waan haaloo isaanii baafachuuf qophaa'an fakkaatu. Akka gabaasa BBC'tti arboonni baabbillee torban darban keessa namoota 13 ajjeesaniiru jechuudhaan oduun BBC Afaan Oromoo irraa arganne ni addeessa. Arbii bakka kunuunsa baabbillee keessatti argamanii fi ofiifuu balaa irra jiran nama walitti bu'insa uumuudhaan baatiiwwan darban keessa namoota 13 ajjeesaniiru jechuudhaan BBC'n Afaan Oromoo gabaasetu jira. Dawoon arbaa kun naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa aanaa baabilleetti argama. Itti gaafatamummaan waajjira eegumsa kunuunsa arba baabbillee obbo Adam Muhammad BBC'tti akka himanitti arbi namootaan ajjeefamu. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2014 daangaa fi dawoo arba baabbillee keessatti arbi nama 8 lubbuu baaseera. Gara nama 4 immoo madeesseera jechuudhaan dubbataniiru. Arba 12 du'e bara kana immoo jechuun bara 2015 nama 5 ajjeesuun isaanii as giddu gala kunuunsa arba baabbillee irraa dhagahameera. Qondaalli kun jedhanitti arbi ilkaaniif jedhames ni ajjeefama jedhu. Walitti bu'insi namaa fi arbaa kan mudate namoonni bakka bosona arbii keessa baay'atutti keessa waan qubataniif jedhu. Qubannaan seeraan alaa bal'inaan gaggeeffamaa jira. Kanarraa kan ka'e arbi lafa dhabee rakkataa jira jechuun himanii namoonni qubatan 3,000 akka tilmaamanis qondaalli kun itti dabaluun BBC'tti himanii jiru. Hawaasni bakkee arbi jiraatu qubatan qonna babal'ifachuuf jecha bosona ciruun isaanii rakkoo biraati. Arbi bosona irraa manca'ee dirqamaan midhaan hawaasaa nyaata. Kanaafuu walitti bu'insi dabalaa jira namoota wajjin jechuudhaan qondaalli kun dubbataniiru. Qondaalli kun akkaataa arbi nama ajjeesu yoo ibsan nama kumbiin qabdee lafatti darbatti namoonni haalaan darbatamanis lubbuu dhabu jechuudhaan dubbatanii jiru. Giddugalli kunuunsa arba baabbillee bara mootii Haayila Sillaasee akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 1962 yoo hundaa'u baay'inni isaa yeroo dahoon arba hundaa'u arboota 600 keessatti argama. Amma garuu gadi bu'uudhaan 320tti galuu isaanii nu yaaddesseera jechuun BBC Afaan Oromootti himanii jiru. Yeroo ammaa dawoon arbaa kana keessa gosti arbaa Dokosdaantaa jedhamu Dokosdaantaa Afrikaa jedhamuudhaan irra jireessa kan beekamu arboota 300 ol qofatu keessatti argama jechuudhaan qondaalli kun dubbataniiru. Yeroo dhiyoo as namoonni baay'inaan dawoo arbaa kana keessa qubachuu eegalan. Arbi kunniin sulula qiinxaamaa 2 keessa jiraatan jiru jedhan obbo Adam. Itti dabaluunis ajjechaa namaan ala sababoota uumamaaf namtolcheetiin arbi dawoo baabbillee keessa jiran balaaf saaxilamaniiru. Arbi guyyaatti hanga kiiloomeetira 40 imaluun bishaan leetira 200 dhuguun ala nyaata kiiloogiraama 250 hanga 300 ni soorratu jechuudhaan qondaalli kun dubbataniiru. Sababa kanaaf qubannaan namootaa yaaddessaa ta'aa jira jechuudhaan yaaddoo qaban BBC Afaan Oromootti himaniiru. Qondaalli kun akkas jechuun BBC Afaan Oromootti himanii namoonni dawoo arbaa seenuun arbattiyyuu kan jedhan obbo Adam arbi iyya hin jaalatu bakkicha dhiisee deema. Arbi yoo dhiphate yoo jeeqamee fi nyaata yoo dhabe waan hin horreef osoo hin jeeqamin nagaan akka jiraatu dawoon namarraa bilisa ta'uu qaba. Yeroo ammaa bakka amma arbi irratti argamu lafa uskeer kiiloomeetirii 3,000 caalleedha jechuunis dubbatanii. Akkaataa amma jiruun waggaatti arbi 10 hanga 12 akka du'aa jiran himan. Yoo kanaan itti fufee arbi baduu danda'a jechuun yaaddoo qaban BBC Afaan Oromootti himaniiru. Arbi Itoophiyaa keessa baay'inaan baabilleetti argamu iyyuu malee naannoo kibbaa Gambeellaa fi naannoo Tigraayittis ni argama. Dawoon baabbillee keessa arbaan ala bineensonni allaattiiwwan garaagaraas ni argamu jechuudhaan BBC Afaan Oromootu gabaase. Pair of shoes.